jechuudha. Oromiyaa gamni kaanoo maal keessa jiru? Oromiyaan lixa raayyaa ittisa biyyaatti irra jireessa kan bulchaa jiru. Yeroo baay'eedhaaf iddoo tokko tokko komaandi poostii jedhamtu jira. Iddoo tokko tokko immoo raayyaan dhiibbaa guddaa godha. Keenuma yoo fudhatte Horroo Guduruu bakka bu'aan zoonii namni Balaa jedhamudha. Hidhameera Wallagga Ba'aa kan jedhamu bakka bu'aan keenya namni Fiqaaduu jedhamu zoonii sana alaafin yeroo lammaffaa hidhamee jira. Gibbii bakka bu'oonni keenya hidhamanii jiru. Yaa kana iddoo baay'eedha jechuudha. Bara kanas rakkoon bal'aatu jira. Bal'aa nama rakkoon namnis baay'eenis miidhamaa jiru. Karaa Arsii Baalee kanaa fi karaa Harargee lachuu jechuudha. Furmaanni maal ta'a jedha ibsi keessan? Matarraa argannetti naa isa baafnus naa warra arginetti dubbannus waggaa walii galtee biyyaatti deemanii saba biyya kanaa walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiirutti odeemne malee garuu fuulduraatti rakkoo bal'aatti deemaa jira. Siyaasni keenya lagachaa kan jiru karaa baay'ee rakkoo bal'aatu saba keessatti haa ta'u warra siyaasa geggeessu keessatti haa ta'u rakkoo bal'aatu uumamaa jira jechuudha. Furmaannidha mootummaan tasgabbaa'ee saba kana laga ceesisuu hooyaalee wayyaa akka duriitti suma beeku sana hojjennaan akkuma duriitti biyya kana bulchinaanii nu miidha saba miidha. Dhuma gubbaatti immoo siniinis miidhuu danda'a gajeelu sana ittimaa waliigaltee duwwaadha. Sabni biyya kanaa walitti araaramuutu irra jira. Waliigaltee tokko irra ga'uutu irra jira. Yaaddiin tokko duwwaan mana waaqaa kan nama geessu karaa kana duwwaadha jireenyi deemaa jiru sochoosaa jiru nun baasu waan akkasii amma keenya iyyachaa jira jechuudha. Saba keenyattis mootummaanis akka dhagahu. Ibsa Koongirasiin Federaala Oromoo baase kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin. Rakkoon siyaasaan hiikamaa dhugaansaa waan haalamu miti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessaa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas ari'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa tureef yaadi addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'uutu irra jiraata. Bilisummaan miidiyaa, bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atuuf hojiin hojjetamee jira. Kanaaf hamma yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhani. Rakkoon siyaasaa isaan akka argatu barbaadan hin beeku. Garuu immoo biyya keenya keessa rakkoon jiru rakkoo haalseerummaa bifa adda addaatiin mul'atudha kan jiru. Rakkoon haalseerummaa bifa adda addaatiin mul'atu jiru immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan kan inni deebii argatu malee haalseerummaa siyaasni gaaffii kanaa deebisaa rakkoo kana hiika jedhu anaaf hamma ammaatti waan ani akkasitti ilaalus hin jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa kanatti waan ilaallu hin qabu. Rakkoo mudatanii turan karaa nagaadhaan hiikuu fi mariif waan adda addaa gaggeessinee turre garuu dhamaatiin keenya sun bu'aan inni fide hin jiru jedhu. Yeroo kamuu mootummaan Itoophiyaas akka ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatti yeroo kamuu balbalachuu hin beeku. Karaa nagaatiif karaa humnaa fayyadamuun iddoo lama dhaabbatanii biyya kana keessatti siyaasa gaggeessuuf yaalee jiramu garuu yeroon isaatti dhumeera. Kanaaf karaa nagaatiif karaa seeraan alummaa qabu yookaan immoo hidhannootiin rakkoon biyya kanaa hiikamuu hin danda'u amma waggaa dheeraatiif waldhabdeen biyya kana keessa tureera. Waldhabdee jiru kan ammoo kan hiikutti dandeenyu mareedhaan karaa nagaatiin jedhamee yaalii gurguddaa godhamee akkuma jedhame yaaliin godhame sun qaamotni inni bu'aa buuseef jira. Dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namoota dhuunfaa karaa nagaatiin socho'uu barbaadaniif deebii guddaa kenneera. Warri garuu karaa nagaatiif karaa humnaa wal faana fudhannee deemna jedhan wal duukaa milkaa'uu hin danda'u. Namni tokko waan lamaan tokkicha gaggeessu waan hin garuu asirratti ibsa kan baase KFO'dha. KFO'n waa'ee humnaan gargaaramuutti namatamaa? Namni utuu nagaa jiru karaa nagaatiin deemuu hin dandeenyu jedhee kaasu nagaa nama hin barbaanne ta'uu danda'a. Kanaa achi qabu waan biraan qabu. KFO'n biyya kana keessa karaa nagaatiin paartii galmaa'ee socho'aa jirudha. Utuu karaa nagaa socho'uun hin danda'amu ta'e KFO'n akkamitti biyya kana keessa socho'aa waan jedhu deebii argachuu qaba jechuudha. Kanaaf innumtuu mataan isaa fedhii lamaanuu keessa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Kanaaf sirriitti ilaalamuutu sirra jiraata. Bakkee adda addaatti miseensotaa fi hooggantoota KFO'ti kan biyya keessattis haa ta'u rakkoo naannoo keenya keessatti uumamuuf qooda olaanaa kan taphachaa turan isaanii. Isaan kun yeroo to'ataman yeroo seeraan akka isaan gaafataman godhamu akka waan miseensa paartii yoo ta'an hin gaafatamnetti yeroo isaan ibsa adda addaa baasaa turantu jira. Biyya kana keessatti namni kamuu miseensa paartii biyya geggeessus haa ta'u miseensa paartii morkataas haa ta'u hooggansa paartii biyya geggeessus haa ta'u hooggansa paartii morkataas haa ta'u yoo olaantummaan seeraa jiraate duwwaadha socho'uu kan itti danda'u waan ta'eef namni hundumtuu seera biyya kanaa hunda irratti hojjechuu qaba jedhamee yeroo tarkaanfii fudhatamu yeroo isaanii golgaa laatantu mul'achaa jira waan ta'eef karaa lamaanuu ejjechuuf yaaliin isaan bira jirus jira jechuudha. Fakkeenyaaf Harargee godinoota lamaan Arsiif Baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa
1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru. Hoogganaas KFO keessaas hidhamuun kanuma wajjin wal qabataa jedhu isin maayettu. Fudhatama qabaachuu dhabuun gaafa filannoodhaan uummanni sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Harargee keessattis haa ta'u Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama miseensa paartummaa isaatiin hidhame ani hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namaarra ga'een yakka qabeenyarra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya geggeessuu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakkaa'amani kan to'ataman. Sababiin isaa ga'ee isaanii bahuu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuurra ga'e sanaaf qooda qabu jedhamanii kan shakkaman namoota kumaan lakkaa'amani kan to'annaa seeraa jala galan. Kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedhaa jedhamee karaa sanaan harkaan fudhatamurraa kan hafe miseensa KFO qofa keessaa geggeessaa KFO qofa keessaa barbaadamee sababiin hidhamuufis hin jiru, sababiin isa hiisisus hin jiru. Yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqama olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a. Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti, Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuuti hidhamee jedhu sakanoo. Namni waajjira hoogganuu danda'a, ministeera ta'uu danda'a, even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeedha. Yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaa dhahamee kan yabaloo waluu isaatiin hin beeku. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hordofii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha. Dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetanidha jettanii namantu. Kan to'annaa jala oolche poolisiidha, kan galmee qulqulleessu abbaa alangaati, kan murtii laatu mana murtiiti. Kanaaf shakkamtoota jenna yakka hojjetanii kan jedhanii akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu. Manni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'an. Obbo Geetaachoo Baalchaa deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa. Galatoomaa sinis shabaanuu laattaniif. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetirabaandii fi naayil saatirraa caqasuu jirtanii kam kaaniin ammoo qophii teenitan halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti achillee itti deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Hoosteelii yookaan ammoo boarding school Yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii Yuunivarsiitii tana Dr. Hassan Yusuf. Lafa barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa Naqamteetti kenne. Nakoor Malkaan nu erge. Manni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru. Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni gara bitaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyaatti muraasni jiru garuu horii jiraniiti baay'een isaanii garuma giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara lixaa kun potenshaali barumsaa illee hedduutu jira. Kana wajjin ol qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Inni akka yuunivarsiitii mootummaas gaafataa tureera. Gaaffii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaati ijoollee dandeettii addaa ga'umsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraattis akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaati iskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatiif taanaan dorgommii irratti karaa hundaa'e hormaata akka biyyaatti istaandardii isaa eeggatee qophaa'u siiraatama sana kan darban bakka itti seenanii baratan kutaa 9-5 bakki ciisichaa bakki jireenyaalee qophaa'aa jiran wajjinumaanii ga'umsa olaanaatiin barsiisnee akka isaan gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hildii bobbaateen adda duree ta'uu dandeessu barsiisuufidha kan kaayyeffannee itti deemaa jirru. Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattoota kunneen ittiin filataman immoo maali? Akkuma beekamu dhukkuba koronaa kana wajjin qabsiisee barumsa taasisee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa baranaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jira. Ammaas haala mijeessineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaa baranaa keessa xumurama jenneeti kan itti deemaa jiru. Dizaayiniin isaa qophaa'aa jira. Bara achuma keessatti waan hundumtuu kan barumsi itti deemu ta'a. Garuu ammasitti hin eegnu waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jirra. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti taa'e. Istaandardii yuunivarsiitiin qaxarama barsiisan addatti barsiisu. Wanti hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meebii baranaas mana kiraatiinis jalqabuun keenya noolu garuu hojiif kan barbaachisu hundumaa koreen adda ta'e dhaabbatee guuttataa jira. Baranuma jalqabnaa jira hojii. Ijaarsis baranuma jalqaba, barsiisnis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8 eega fixanii booda qormaanni wal fakkaataa ta'e akka Oromiyaatti qophaa'aa barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis
ta'uu danda'a karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a garuu qormaan istaandardii ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa sana qopheessu. Barattoota qormaata kana darbanti galachaadha. Daangaa iyyuu hin qabu akka Oromiyaatti abbaan gara Naqamteetti dhufee barachuu barbaadu qormaata sana qoramee dhufee barachuu hin danda'a. Kanas illee gara biraatti gara Daahamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara Barbaadetti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma waliigalaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhee yaadna. Garuu qormaata sana bu'uura. Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarranii fi dhiirotaaf kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yommuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan. Ijoolleen Oromiyaa keessatti naannoo makiin akkuma gara Wallaggaatti fudhannetti ijoolleen akka waliigalaatti baay'eedha kan haayiskuulii galee baratu. Garuu kana keessaatti immoo ijoollee dandeettii addaa qaban immoo adda baasanii karaa sanaan ga'oomsanii akka isaan gara fuulduraatti kan adda addaa irratti haala addaatiin argamumaatti illee kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiitti illee hawaasaan deeman to'annoo of deeggarsa adda addaa hordofii adda addaa godhamee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo addaa irratti laatamee kan hojjetamutu wajjaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha. Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa gumaachinitti goone lafa kan nuti kennineef jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1.3. Kanaaf fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqamtee amma dhumaatti duukaati kan bu'u ta'uu isaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kana irratti hundoofnee isaanis guddaa kan galateeffannu ta'a. Qindeessaa mana barumsaa Akaadaamii Oneesimoos Nasiib Lubaa Baataan Garee manni barumsaa bultii addaa Naqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru. Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafis qajeelfamaa gurguddaa kenna. Deemsa dhalootaa hojii biyyaatiif qopheessu.